Akka moltan daawwattoota keenya egaa kun qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya irraatiin keessummaa tokko as istiidiyootti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya irraa egaa biyyoota garagaraatitti keessumaa aktiivistii fi akkasuma jeequmsoota garagaraatiin sartifikeetii garagaraa kan qabudha jechaadha. Tole gara keessummaa keenya irraatittan isin ceesisa jechaadha. Keessummaa keenya maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii ibsuudhaan nu eegaltanii. Tole isinillee waan naaf affeertaniif guddaa galatoomai. Maqaan Deeksisootiin jedhama. Kanan dhaladhee magaalaa USA'tti dhaladhee USA'tti dhaladheen achumattiin boorni godhee biyyoota garagaraa move godheen jira jechaadha. Keessumaa biyyoota Awurooppaa kanneen akka Naayiroobii kanneen akka Somaaliilaand kanneen keessumaa hojiidhaaf keessa sosocho'een jira jechaadha. Barnoota koo digirii jalqabaa kanan baradhee achuma Awurooppaa keessatti jechaadha. Awurooppaa keessatti magaalaa Naayiroobiittan baradhee. Haa ta'u malee barnoota koo jechaadha baayoloojiidhaan baradhee. Barnoota baayoloojiidhaan baradhus hojii argachuu waan dandeenyeef jechaadha. Daariitti maalan godhee hiriirawwan tokko qindeessee aktiivistii ta'ee jira jechaadha. Aktiivistii ta'ee jira. Tole egaa baay'ee namatti tola. Inni kan biraa immoo keessumaa maqaa biraallee hin qabdu jedhanii maqaa keessan kana keessumaa namoonni baay'een dinqisiifattoonni keessan jechaadha. Ittiin isin waamu jedhanii mee maqaa keessan kana sumaanii nuuf eerame eenyu jedhamtu namoota baay'eetu nu jaalata namoonni baay'een jechaadha. Maqaa koo kiyya kanaan na yaamuun barbaadanii keessumaa shibbiruu naan jedhanii anallee baay'ee natti tola. Shibbee keessumaa hojii kiyyarraa kan ka'e jechuudha. Shibbee naan jedhan shibbiruu yoo naan jedhan baay'ee natti tola jechaadha. Kana egaa waan gaariidha kan nu kaastan jechaadha. Gaafin koo inni biraa maalidha? Keessumaa jeequmsa kanneeniif jechaadha. Jeequmsoota akka Ameerikaatti fi akka garagaraa keessatti jechaadha. Akka kakaastaniif wanti akka fakkeenyatti isinii ta'u immoo yookaan immoo wanti isiniif kaka'umsa ta'e mee maalidha asirratti yaada keessan nu ibsitanii? Amma isaatiif irratti akkanumattis Itiyoo 360 kan jedhamu irratti jeequmsoota jechuudha ciccimoo akka biyyaatitti keessumaa akka magaalaa Ameerikaattis ta'e akka Itoophiyaatitti waliin kan nama dubbisiisan qindeessuudhaan beekamaadha jechaadha.